Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Shinnigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu waliin ani Rahmat Siraaji. Addi bilisummaa Oromoo gocha mootummaan ta'ee jedhee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo dhukkuboota daddarboodhaan akka hubamaniif raawwachaa jiru balaaleffachaa hidhamtoonni siyaasaa marti hatattamaan akka gadhiifaman gaafatee jira. Poolisiin Wallisaa Abdii Luluu ajjeese eenyummaan isaa beekame. Liyyu Haayiliin Amaaraa Matakkalitti barattoota Oromoo 18 ukkaamsan. Baayiden Puutiniin yakkamaa waraanaati jechuun dhiifama kan hin qabnedha jette Raashiyaan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Addi bilisummaa Oromoo gocha mootummaan ta'ee jedhee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo dhukkuboota daddarboodhaan akka hubamaniif raawwachaa jiru balaaleffachaa hidhamtoonni siyaasaa marti hatattamaan akka gadhiifaman gaafatee jira. Ibsa adda bilisummaa Oromoo kana Oliifan Margaatu dubbise. Addi bilisummaa Oromoo gocha mootummaan ta'ee jedhee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo dhukkuboota daddarboodhaan akka hubamaniif raawwachaa jiru balaaleffachaa hidhamtoonni siyaasaa marti hatattamaan akka gadhiifaman gaafata. Ibsa adda bilisummaa Oromoo bitootessa 16 2022. Gareen biyya Itoophiyaa keessatti aangoo qabatee jiru hooggantootaaf miseensonni adda bilisummaa Oromoo yakka dalaganii osoo hin taane sababa ilaalcha siyaasaa isaanii qofaaf fedhee dararaa jira. Kunis muddamniif gaaga'ama siyaasaa biyyattii mudatee jiruuf furmaata yeroo barbaaduuf jecha gocha yaada adda addaa maaliif qabaattaniif raawwatamuudha. Tibbana hooggantoonniif miseensonni gameeyyiin adda bilisummaa Oromoo baay'een isaanii dhukkuboota daddarboodhaaf saaxilamaa jiru. Kanaafis ragaa qabatamaan mana hidhaa Burraayyuu magaalaa Finfinnee keessatti argamuudha. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Burraayyuu keessatti argaman dhukkuba tiruubaa yookaan hepatatis B'dhaaf waan saaxilamaniif garmalee dhukkubsachaa jiru. Haaluma kanaan Jaalbattee Urgeessaa dhukkuba tiruubaa yookaan hepatatis B jedhamu kanaan qabamee baay'ee dhukkubsachaa jira. Jaalbatteen yeroo dheeraadhaaf wal'aansa fayyaa dhorkame waan tureef dhukkubni isaa yeroo ammaa sadarkaa yaaddessaa irra gahee jira. Guyyoota muraasa dura erga inni baay'ee laafee mana hidhaa wabiin gadhiisanii jiru. Kanaanis ogeeyyiin fayyaa haalli fayyaa isaa sadarkaa hamaaf yaaddessaa irra akka ga'ee jiru yoo ibsaniyyuu dhukkubicha dandamachuun ni fayya jennee abdanna. Hidhamtoonni Oromoo lama Jaal Kennasaa Ayyaanaaf Jaal Gadaa Gabbisaa jedhaman Jaalbattee Urgeessaa waliin mana hidhaa tokko keessa kan turan yoo ta'u, kutaa hidhaa qilleensa gahaa hin qabne kana keessattis walitti dhiyeenyaa waliin turan. Hidhamtoonni kunneen lamaanis guyyoota muraasa dura dhukkuba biraa dhukkubsatanii hospitaala deemuun erga qoratamanii booda dhukkuba tiruubaa hepatatis B jedhamuun qabamuun isaanii mirkanaa'ee jira. Dhukkuba isaanii kanaaf hatattamaa wal'aansa fayyaa argachuun kan isaan barbaachisu yoo ta'eyyuu bulchiinsi poolisii Buraayyuu hanga ammaatti mana hidhaatti isaan dararaa jira. Akkasumas hidhamtoonni Oromoo kanneen akka Jaallan Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Daawit Abdataa, Gadaa Oljirraa, Gammachuu Ayyaanaaf Lammii Beenya kutaa mana hidhaa kana keessa yeroo Jaalbatteen qabame waan waliin turaniif dhukkuba tiruubaa yookaan hepatatis B jedhamuun kanaan qabamuu danda'u. Addi bilisummaa Oromoo hidhamtoonni siyaasaa kunneen hatattamaan gadhiifamanii wal'aansa fayyaa barbaachisaa akka argatan gaafata. Yeroo ammaa hidhamtoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa biyyattii keessatti bakka adda addaatti argamanitti dararamaa jiru. Hidhamtoota kunneen baay'een isaanii irratti miidhaa qaamaaf sammuu kan irratti raawwatame yoo ta'u, dhukkuboota daddarboodhaaf saaxilamaa jiru. Kunis shira hooggantoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas dhaabicha dhaawataan dhabamsiisuu fi kanaanis uummata Oromoo hooggansa dhabsiisuuf yaadamee shira dalagamaa jiru ta'uu hubanna. Murni paartii Bilxiginnaa aangoo qabatee jiru ammeenyaaf dararaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf akka itti gaafatamu akeekkachiisna. Lammiileen Oromiyaaf uummanni Itoophiyaa murni aangoo qabatee jiru kun hidhamtoota siyaasaa Oromoo akka gadhiisuuf dhiibbaa akka godhan waamicha goona. Akkasumas hawaasa idil addunyaaf dhaabbileen mirga namoomaa idil addunyaa gareen Itoophiyaa bulchaa jiru mirgoota hidhamtootaa keessumaa mirga hidhamtoonni wal'aansa fayyaa argachuuf qaban akka kabajuuf dhiibbaa akka godhan gaafanna. Dhumarrattis addi bilisummaa Oromoo Oromootaaf dhaabbilee Oromoo biyya keessaa biyya alaatti argaman kanneen Jaalbattee Urgeessaa wal'aansa fayyaa akka argatuuf waamicha isinirraa eegamu gootan galateeffachaa hidhamtoota Oromoo biroo rakkoo kanaan wal fakkaatu keessa jiraniifis tumsa akka gootan gaafanna. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo bitootessa 16 2022 Finfinnee. Obbo Daawud Ibsaa hidhaa mana keessaa waggaa tokko booda hiikaman.
Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa erga waggaa tokko oliif mana isaanii keessatti hidhamanii booda akka bahanii socho'an hayyamamuu fi qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo mirkaneessan. Obbo Daawud bitootessa 10 gara waajjira boordii filannoo dhaquun waa'ee dhaabichaa fi hooggantoota hidhamanii jiranii marii bal'aa taasisanii jiru jechuun Dr. Shugguut Galataa BBC'tti himanii jiru. Dhibbaan dhibbatti gadhiifamanii jiru jechuun yoo nutti ulfaatellee jijjiirama kana akka gaariitti ilaalla jedhan Dr. Shugguut. Tarkaanfiin kun gara hooggantoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti yaala dhabanii lubbuun isaanii gaafii keessa jirutti caha jennees abdanna jedhan. Boordiin filannoo biyyaalessaa guyyootaan dura ta'an paartichaa obbo Daawud Ibsaa turtii ganna tokkotti siquuf mana akka hin baane dhorkamuun hidhaa mana keessaa jala akka jiran qulqulleeffachuu ibsee ture. Waaqoon Olee ammoo gama isaatiin yaada Dr. Shugguut kana kan mormuu fi hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa hidhaa mana keessaa irraa ammaayyuu akka hin hiikamnee fi miidiyaaleen hiikamuu isaanii gabaasan qeequun fuula miidiyaa hawaasummaa irratti qoodee jira. Poolisiin Wallisaa Abdii Luuluu ajjeesee eenyummaan isaa beekame. Poolisiin Wallisaa Abdii Luuluu Burraayyuu naannoo Anfoo jedhamutti ajjeesee gate eenyummaan isaa baramu maddeen keenya Burraayyuu irraa Shinniiggaaf himan. Akka maddeen keenya jedhanitti Wallisaa Abdii Luuluu kan ajjeese Saajin Gaaddisaa Tolasaa nama jedhamudha. Saajin Gaaddisaa Tolasaa yeroo ammaa hooggansa poolisii gandaa Burraayyuu Malkaa Gafarsaatti jedhu kanneen Shinniiggaaf yaada kennan. Saajin Gaaddisaa Tolasaa yeroo ammaa nama qeerroo Burraayyuu ganda Malkaa Gafarsaa yookiin Anfoo adamsuun mana hidhaatti guuraa jiru akka ta'edha kanneen itti dhiheenyaan dhimmicha keessa beekan kan dubbatan. Akka odeessinu dhaqqabe addeessutti namni kun afaaniin Oromummaa lallisaa ilmaan Oromoo halkanii fi guyyaa nama adamsee ukkaamsaa jiruu fi keessumaa baatii tokko as dhalattoota Wallaggaa fi Shawaa Lixaa yeroo argu shanee lagatti qaama nageenyaa nurraa ajjeestee baqattee dhufte jechuun adamsee hidhaatti guuraa jiraachuu isaati. Bara 2021 keessa ajaja isaatiin mana hidhaatii baafamanii ijoolleen Wallaggaa 2 ajjeefamanii gataman kan jedhan maddi keenya kun namni kun ammas gocha badii isaa cimsee itti fufee jira jedhu. Badii raawwachaa jiruuf jecha sodaa irraa kan ka'e poolisoota lamaan eeggamee socho'aa akka jiruu fi saamicha lafaatiinis sadarkaa duraarra jira ragaa guutuu harkaa qabna jechuun maddeen dabaluun ifoomsanii jiru. Namni Saajin Gaaddisaa Tolasaa jedhamu kun kaabinee biltsiginnaa kan ta'e eessuma Dachaasaa Bitimaa akka ta'e beekamee jira. Wallisaa Abdii Luuluu bitootessa 10/2022 Burraayyuu Anfoo naannoo hoteela Zabidaritti rukutamee qabamuun bitootessa 14/2022 ajjeefamee reeffi isaa bakkeetti gatamuu gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Baakkootti waraanni murna biltsiginnaa ogeessa fayyaa horii tokko ajjeesanii gatan. Waraanni murna biltsiginnaa Baakkootti ogeessa fayyaa horii nama Dassaaleen Farajaa jedhamu kan dhalootaan naannoo Baakkoo bakka qorannoo qonnaa Baakkoo ta'e bakka hojii isaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Ongoboo jedhamu qabanii waajjira poolisii aanootti hidhuun erga dararaa turanii booda guyyaa kaleessaa bitootessa 16/2022 waaree booda mana hidhaa baasanii bakka Anqaaboo jedhamutti ajjeesu reeffa isaa achumatti gatanii akka namni kaasee hin awwaalle godhanii jiraachuu maddeen nuuf himanii jiru. Hanga gabaasni kun Qindaa'etti reeffi Dassaaleen bakkeetti gatame kan jiru yoo ta'u hanga ammaa namni kaasee awwaaluuf sodaachuudha kan odeeffanne. Liyyuu Haayiliin Amaaraa Matakkalitti barattoota Oromoo 18 ukkaamsan. Godina Matakkal aanaa Dibaaxii magaalaa Gaaleessaa irraa ka'uun gara magaalaa Barbaritti namoota konkolaataadhaan imala taasisaa turan bakka bishaan adii jedhamtutti Liyyuu Haayiliin Amaaraa konkolaataa dhaabsisuun sakatta'aa taasisanii barattoota Oromoo 18 ukkaamsuun butanii deemuu maddeen garasii Shinniiggaaf himan. Akka maddeen keenya nuuf himanitti tibba kana hiriirri walitti fufaan ilmaan Oromootiin Matakkal magaalaa Barbar keessatti dhaadannoo hidhattoonni Amaaraa nurraa haa ba'an jedhuun gaggeeffamaa jiraachuu hordofee darraan Liyyuu Haayilii Amaaraa kanaan hammaachaa jira jedhu. Hiriirri kun kan eegale barattoota Oromoo magaalaa Barbar keessa jiraniin yoo ta'u gara ummataatti coon hiriirri mormii guddaan ta'uudha maddeen kan nuuf himan. Liyyuu Haayiliin Amaaraas kanuma hordofeeti barattoota irratti addatti xiyyeeffate jedhu. Barattoonni Liyyuu Haayilii Amaaraan ukkaanfaman Jabeessaa Tashoomaa Nuqus, Ayyaantuu Gammachuu, Geexee Kabbadaa, Amaara Wasan Taarraqany kan ammaaf maqaan abbaa isaa adda hin baane, Koltee Fayyisaa konkolaachisaa konkolaataa barattoonni keessaa qabamanii kanneen maqaan isaanii ammatti nu qaqqabe yoo ta'an kanneen maqaan isaanii adda hin bahin jiraachuunis baramee jira. Abbaan Jabeessaa kan barattootaan ukkaanfaman keessatti argamu Abbo Tashoomaa Nuqus dheeressaa bara darbe waraana biltsiginnaatiin Gaaleessaa keessatti haleellaa suukkanneessaan ajjeefamuun ni yaadatama.
Kibba Oromiyaatti caasaaleen mootummaa diigamuun waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru jedhame. Godina Gujii Bahaa Aanaa Liban ganda burraa dheeratti bulchiinsaaf nageenya gandaa ta'uun yeroo dheeraaf uummata Oromoo dararaa kan ture namni maqaan isaa Komba Aadan Surree jedhamu waraana bilisummaa Oromoo Cibraan Soddon Boorootti harka kennachuun badii kanaan dura dalagaa turuufis dogongora isaa fudhatee uummata Oromoo dhiifama gaafachuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa beeksise. Harka kennannaa kana hordofee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa dhaamsa dabarsee lukkeeleen mootummaa biltsiginnaa kanneen uummata keessaa diina waliin taatanii dararuu irratti argamtan harka kennachuun yeroon gara qabsoo uummata keessanitti makamaa jechuun waamicha taasiseefii jira. Oromiyaa zoonii Kibbaa giddugaleessaa fi lixatti ergamtoonni mootummaa biltsiginnaa kanneen hidhatanii teessuma biltsiginnaa tiksan yeroo garaagaraatti gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa turuun gabaasaa turree jirra. Yuunivarsiitii Dambidolloo fi Faawundeeshiniin Dr. Nagaasoo Gidaadaa walii galtee mallatteessan. Yuunivarsiitii Dambidolloo fi Faawundeeshiniin Dr. Nagaasoo Gidaadaa walii galtee hojiiwwan adda addaa irratti waggoota dhufan 5 waliin hojjechuuf isaan dandeessisu waliin mallatteessanii jiru. Sirna waliigaltee kana irratti kan argaman pirezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayeen faawundeeshinii kana waliin dhimmoota baruuf barsiisuu carraa barnoota barattootaa fi barsiisota yuunivarsiitichaaf mijeessuu akkasumas dhimmoota biroo waliigaltee keessatti kan hammate ta'uu dubbatanii jiru. Pirezidaantiin faawundeeshinichaa fi haadha warraa Dr. Nagaasoo kan taate Aadde Raaginaa Abeelt gama isaaniin akka jedhanitti waliigalteen waliin hojjechuu mallatteeffame fiixaan bahumsa hojiilee Dr. Nagaasoon eegalan akka galma ga'uuf ni gargaara jechuun Yuunivarsiitiin Dambidolloo mana barumsaa moodeela maqaa Dr. Nagaasoo Gidaadaan moggaasuu isaaf galateeffatanii jiru. Mootummaan biltsiginnaa Injiinar Silashii Baqqalaa Ameerikaatti baacaa dabalee immoo Keeniyaatti ambaasaaddarummaan ramade. Ministeerri dhimma alaa biltsiginnaa haaraa ramaddii ambaasaaddaroota haaraa ifoomsee jira. Ambaasaaddaroonni ji'a tokko dura pirezidaanti Sahaalawarq Zawudeen muudaman har'a immoo iddoowwan ramaddii isaanii himamee jira. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa biltsiginnaa ambaasaadder Diinaa Muftii ministeera bishaan jallisii fi inarjii Itoophiyaa kan turan ambaasaadder Silashii Baqqalaa biyya Ameerikaatti ambaasaaddarummaan ramadamuu isaanii hime. Gulantaan raayyaa ittisaa Jeneraal Qindeessaa Ijaarsaa waraana raayyaa ittisa biyyaa kan ture Baacaa Dabalee immoo biyya Keeniyaatti ambaasaadara ta'uun ramadame. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa ta'uun tajaajilaa kan ture Dhaabaa Dabalee immoo Ruwaandaatti ambaasaadara ta'uun ramadamuun isaa himamee jira. Dabalataan ambaasaadar Tafarraa Dirribaa Jaappaanitti ambaasadar Dasee Daalkee Kooriyaa Kibbaattii fi ambaasadar Hasan Ibrahim Ijiptitti ramadamanii jiru. Ambaasaaddaroota gara biyyaalee garaagaraa imaluun tajaajilan dabalataan ramaddii ambaasaaddaroota teessoo isaanii Itoophiyaa godhachuun hojjetan jeneraalota qoonsilaa fi sadarkaa itti aanaatti hooggantoonni miisiyoonotaa waliigalatti 30 ta'aniif ifoomee jira. Ramaddii ambaasaaddarummaa guyyaa har'aa kenname ilaalchisee namoonni hedduun yaada kennaa jiru. Yaada namoota muraasa irraa arganneen mootummaan biltsiginnaa muudama ambaasaaddarummaa kana ilaalchisee tooftaa siyaasaa guddaaf itti dhimma ba'eera jedhu. Keessumaa Baacaa Dabalee gara Keeniyaa erguun hiikoo guddaa qaba kan jedhan namoonni shiniiggaaf yaada kennan baqattoota mootummaa biltsiginnaa jalaa dheessuun Keeniyaa jiraatan irratti ittiin daba raawwachuuf akka ta'e tilmaamu. Baacaa Dabalee ambaasaadara ta'e gara Keeniyaa imaluun baqattoota lammiilee Itoophiyaa Keeniyaa keessa jiraataniif gaarii miti kan jedhan xiinxaltoonni hayyoonni qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanoo baataa jiran mootummaa Keeniyaa waliin hojii dippiloomaasii guddaa hojjechuutu isaanirraa eeggama jedhu. Gama biraan namoonni yaada dabalataa laatan sochii waraana bilisummaa Oromoo naannoo daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaatti ta'u irratti danqaa hojjechuuf yaadame illee akka ta'e tilmaamu. Tibba darbe uggura sochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa irratti Itoophiyaa fi Keeniyaan waliigaltee mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa 35,000 Saawudiidhaa deebi'uuf galmaanii jiru jedhe ministeerri dhimma alaa. Kanarratti gabaasa qabna. Lammiilee biyya Saawudi Arabiyaatti rakkoo keessa jiran 100,000 ol biyyatti deebisuuf qophiin xumuramuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa hime. Har'a miidiyaaleef ibsa kan laatan dubbiimaan ministeerichaa ambaasaadar Diinaa Muftii yeroo ammaa haala lammiilee kunneenii sakatta'uun hojiin galmeessuu hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Lammiileen 35,000 deebi'uuf galmaa'aniiru yeroo gabaabaattis gara biyyaanii deebi'uu jedhan. Lammiileen galmaa'an kunneen kan manneen hidhaa Saawudi Arabiyaa fi kaampiiwwan garaagaraa keessatti argaman kan of keessatti qabate ta'uunis himameera. Gaaffii hojiin lammiilee kunneen deebisuu maaliif harkifate jechuun gaazexeessitoota biraa ka'eef hanga galmaa'aniif adda ba'anitti yeroo barbaada.
addaan baasuu fi galmeessuun nageenyiif fedhiin biyya akkasumas loojistikiif ni barbaachisa. Kanaaf malee waan tureef wanti biraan hin jiru jedhan. Haa ta'u malee tibba darbe Abiy Ahmed paarlaamaa biyyattii irratti haasaa taasiseen kanneen manadhaa Saawudii keessa jiran hundi lammiilee Itoophiyaa mitii jedhee turuun isaanii yaadatama. Haasaan isaa kunis namoota baay'ee biratti hiikoo garaagaraa argateera. Kanneen jibba Oromoo manadhaa sana keessa jiraniif jedhanillee hin dhibamne. Ji'a tokkoon dura jilli ministeera maallaqa Itoophiyaa obbo Ahmed Shideen durfamu gara Saawud Arabiyaatti maluun dhimma lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiranii irratti mari'atee ture. Marii taasifame irrattis gama mootummaa Saawud Arabiyaatiin sababoonni garaagaraa ka'uun ambaasaaddar Diinaa Muftii himu. Sababoonni kunneenis karaa seeraan alaa gara Yemen kan seenanidha. Tasgabbii keenya balaa keessa kan kaa'anidhaa fi amala sirrii hin taane kan agarsiisanidha kanneen jedhan akka ta'an himan. Dhimmoonni mootummaa Saawudii biraa ka'an kunneen qulqullaa'anis dhiisanis mootummaan Itoophiyaa dirqama lammiilee isaa fudhachuu waan qabuuf lammiilee hunda gara biyyaatti deebisuuf adeemsi galmee eegalamu ambaasaaddarichi dubbatan. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti argaman yeroo garaagaraatti dararaaf saaxilamaa turaniiru. Mootummaan biyyattii lammiileen kunneen karaa seeraan alaan garas deemuu isaanii komata. Haa ta'u malee qabiinsi lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii keessaa hammaataa akka ta'e dhaabbileen mirgoota namoomaaf falman himaa turaniiru. Hidhamtoonni yeroo garaagaraatti yaada kennaa turaniinis beelaaf dheebuu reebicha dhukkuba darbees du'aaf saaxilamaa akka jiran himaa turan. Gabaasa dhiyaateef Oliif Ammargaa Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Oduu biyya alaatiin Baayiden Puutiniin yakkamaa waraanaati jechuun dhiifama kan hin qabnedha jette Raashiyaan. Kanarrattis gabaasa qabna. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden yeroo jalqabaatiif pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiniin yakkamaa waraanaati jedhan. Haa ta'u malee deebii battalaa Moskoon kenniteen jechaan Baayiden kun kan dhiifama hin qabnedha jechuun balaaleffattee jirti. Maddi oduu taas akka jedhetti Kireemiliin yaadni Baayiden Puutin irratti kennan dubbii fudhatamaaf dhiifama hin qabnedha jette. Hanga ammaatti bulchiinsi yeroo kallattiin gaafataman dabalatee jecha kanatti fayyadamuun hin barbaadu ture. Baayiden walgahii Waayit Haawus roobiitiin booda gaazexeessitootatti wayita dubbatanitti akka yaadutti Puutin yakkamaa waraanaati jedhan. Akkasumas ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan guyyaa roobii akka jiranitti Ameerikaan humnootiin Raashiyaa itti yaaduun namoota nagaa irratti kan xiyyeeffatan ta'uu murteessuuf yaadaa jirti jedhan. Yuukireen gama isheetiin yakka waraanaatiin Raashiyaa akka qoratu gaafatte. Yaada pireezidaantichaa irratti kan ibsa gaafataman pirees sekireetiriyaatiin Waayit Haawus Jeen Saakii akka jedhanitti Baayiden gara dhumaa isaanii irratti dubbatan. Waan miidiyaa irratti argan irraa ka'uun dubbatan. Kunis tarkaanfii gara jabinaa abbaa irree hamaadhaan weerara biyya biraa keessatti raawwatamedha jedhan. Itti dabaluunis haa ta'u malees adeemsi seeraa himannaawwan yakka waraanaa qoratu ministeera dhimma alaatiin geggeeffamu itti fufaa jedhan. Gama biraan Raashiyaa waraana kanaan loltoota hedduu dhabdeettii jedhan Zeleniskiin. Ibsa galgala keessa kennaniin pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskii Raashiyaa waraana kanaan miidhama Siiriyaa, Afgaanistaaniif Chechiiniyaa keessatti irra ga'e caalaa miidhamteettii jedhan. Afaan warra Raashiyaan ergaa dhaamaniifiin loltoonni Raashiyaa miidhama akka Yuukireen keessatti miidhaman Siiriyaatti, Chechiiniyaatti hin miidhamne. Loltoonni Sooviyeet Afgaanistaan keessatti hanga kana hin miidhamne. Tilmaamota adda addaa ba'anii loltoonni Sooviyeet 15,000 ta'an waraana Afgaanistaan bara 1979 haga 89tti dhumaniiru. Loltoonni Raashiyaa 13,000 ta'an waraana Chechiiniyaan dhumaniiru. Kan Siiriyaan garuu dhibbootaan lakkaa'ama. Raashiyaa waa'ee loltoota ishee Yuukireenitti miidhamaniif sakallaatti bitootessa 2 yeroo ta'u loltoonni yeroo sanatti du'aniiru jette 498. Oduma wal fakkaatu Raashiyaan loltoota ishee Yuukireenitti du'aniif gaddaa jirti. Bataskaan Alekzaandariyaaf Antooniyaa keessatti saanduqni reeffaanii mul'ata. Alaabaa Raashiyaa halluu 3 qabaniin haguugameera. Gabaasa dhiyaateef Oliif Ammargaa Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Egaan daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaa ture qophiilee Shiniigaa waliin turtii gaarii.